Hoogganaa majlisaa eenyuun haa filannu Ustaaz Ahmadiin Jabaliin kan dhihaatedha. Muslimni Itoophiyaa filannoo dhaabbata isa hoogganu mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatiin qaamanaaf ta'a jedhu bilisummaan filachuun mirga isaa mariif hin dhihaanne ta'uun beekamaadha. Gama kanaan qaamni inni filatu maal akka isaaf godhan barbaada? Kan isaan filus kaayyoo maaliitiif? Kan inni filachuuf yaade hoo waan inni kaayyeeffatu sana milkeessuu fi danda'u? Kan jedhu sirnaan ilaaluu fi adda baasuun murteessaadha. Sababni isaas majlisni haa ta'u hooggantootni isaa hawaasa bakka bu'uu fi tajaajila inni dhaabbaticha irraa barbaadu bifa barbaachisuun kennuu waan ta'eef. Kanaafuu filattoonni qaamanaaf ta'a jedhan yeroo filatan yookaan filatamtoonni filamuuf yaadan gaafa bakkichaaf of qaadiman waa'ee maalummaa dhaabbatichaa, fedhii hawaasa muslimaa, gahee isaan irraa eegamu akkasumas gahumsaa fi dandeettii ofii isaanii yaada keessa galchuun isaan irraa eegama. Barruu kanaan maalummaa fi gahee mana marii dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa hubannoo gahaa kanneen hin qabneef hubannoo uumuu fi kanneen hubannoo isaa qaban ammoo yaadachiisuun barbaada. Kunis kaayyoo, mul'ata, ergama, galmaa fi gochoota majlisaa ibsuudhaan taha. Mul'ata dhimma Islaamummaa Itoophiyaa majlisa biyyattii keessatti qajeelfamoota Islaamaa bu'uureeffachuun kan hundaa'e misooma haqaa fi tokkummaaf kutannoo kan qabu nagaa qabeessa Muslima Itoophiyaa hunda galeessaa fi amantaa isaan badhaadhe uumamee arguu ergama majlisaa. Hawaasni muslimaa biyyattii keessatti argamu barsiisa Islaamummaa babal'isuun, mirgoota amantaa eegsisuun, fayyadamummaa hawaasaa jabeessuun guddina amantaa, diinagdee fi hawaasummaa biyyattiif gahee hooggantummaa bahu. Galma majlisaa tokkoffaa bilisummaa fi walqixxummaa amantaa eegsisuun jireenya nagaa qabeessaa fi tasgabbaa'aa dhiibbaa fi loogii irraa bilisa tahe akka hawaasni muslimaa jiraatu mirkaneessu. Lammaffaa barumsaa fi duudhaalee Islaamaa guutuu Itoophiyaa keessatti babal'isu. Sadaffaa tokkummaa fi tumsa jidduu muslimootaa cimsuu. Afuraffaa fayyadamummaa hawaasummaa fi diinagdee musliimoota Itoophiyaa dagaagsu. Shanaffaa fedhii hawaasa muslimaa ga'umsaa fi haala bu'a qabeessa taheen furuuf akka dandeessisu dandeettii dhaabbataa bifa itti fufinsa qabuun ijaaru. Kaayyoowwan majlisaa: tokkoffaa kabajamuu mirga muslimootaaf dhaabbachuu, gaaffii hawaasa amantaa fi hawaasummaa furuuf dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa waliin ta'uun hojjechuu. Lammaffaa barnootaa fi hubannoo, qaqqabamummaa barnoota Islaamaa fooyyeessuuf manneen barnootaa fi wiirtuuwwan Islaamaa hundeessuu kan jiran cimsuu fi deeggaruu. Sadaffaa tokkummaa fi tumsa cimsuu, walitti dhufeenya musliimoota gidduu jiru cimsuuf qophii fi marii hawaasaa gaggeessuu. Afuraffaa dhaabbilee hojii tola ooltummaa qindeessuu, musliimoota rakkatanii fi rakkinaaf saaxilamoo tahan gargaaruuf kaka'umsa qopheessuu. Shanaffaa misooma dhaabbataa, hojiirra oolmaa ijaarsa dandeettii fi teknooloojiitiin hojimaata gahumsaa fi si'oomina mana marichaa fooyyeessuu. Istiraateejiilee majlisaa: tokkoffaa wixinee fi tarsimoowwan hirmaannaa hawaasa muslimaa dhimmoota amantii, hawaasummaa, diinagdee fi biyyaalessaa irratti guddisan qopheessuun sosochii gochuu. Lammaffaa musliimoonni sagantaa barnoota amantii fi kan duniyaa irratti bal'inaan akka hirmaatan gochuu. Sadaffaa caasaa majlisaa fi dhaabbilee Islaamaa biroo cimsuun roga hunda galeessaan gaaffilee hawaasa muslimaa deebisuu fi fedhii isaanii guutuu akka danda'an ga'umsa isaan dandeessisu irratti akka argaman jabeessu. Afuraffaa hawaasni muslimaa jireenya fooyya'aa, hiyyummaa, rakkina, duubatti hafummaa fi doofummaa irraa fagaate akka jiraachuu danda'u dandeettii fi sadarkaa diinagdee muslimtootaa dagaagsu. Shanaffaa seeronni imaammanii fi hojimaataalee musliimoota biyyattii gufuu ta'aa jiran, dhiibbaa irratti uumanii fi rakkoo hudhaa itti ta'aa jiran akka jijjiiraman hojjechuu. Hojiiwwan majlisaa: tokkoffaa Itoophiyaa keessatti dhimmoota amantaa sadarkaan jiran bifa barbaachisuun hoogganuu. Lammaffaa faayidaa fi mirga musliimoota Itoophiyaa kabachiisuuf haala kaayyeeffateen musliimoota biyya keessaa fi sadarkaa idil addunyaa bakka bu'u. Sadaffaa sochii amantaa idilee haala barbaachisaa ta'een bulchuu. Afuraffaa mirgootaa fi faayidaalee musliimootaa eegsisu. Shanaffaa rakkoolee hawaasummaa hawaasa muslimaa akka furaniif sochiilee tola ooltummaa fi tajaajila hawaasummaa qindeessuu fi haala barbaachisaa ta'een hojiirra oolchuu. Jahaffaa hambaalee fi seenaan Islaamaa Itoophiyaa keessa jiran akka eegamanii fi akka beekaman gochuu. Torbaffaa karaa hunda galeessaan hojiiwwan ijaarsaa fi ga'umsa
dandeettii hawaasaa fi dhaabbilee muslimaa raawwachuu. Saddeettaffaa hojiiwwan tokkummaa waloomaa fi qindoomina hawaasa muslimaa jabeessuu danda'an raawwachuu. Sagalaffaa guutuu biyyattiitti guddina hawaasummaa muslimoota haala qindaa'ina qabuun hojiirra oolchuu. Kurnaffaa haala mirgaa fi faayidaalee hawaasa muslimaa dabarsee hin kennineen dhimmoota biyyaa fi ummataa irratti mootummaa waliin hojjechuu. Dhumarratti armaan olitti kanneen eeraman dhaabbata hawaasa muslimaa hogganu kan ta'e majlisni gama bulchiinsaatiin gahee isarraa eegamu ibsuuf kan yaalamedha. Tokkoon dubbistoota majlisnis haa ta'u qaamni majlisicha hogganu tajaajila akkamii akka kennaniif akka barbaadu yaada ofiisaa akka qabu nan tilmaama. Barreeffama kana bu'uura godhachuun dhimmicha irratti mari'ataa qophaa'uun akkasumas kana irraa ka'uun hoggantoota akkamii majlisaaf filachuu qabna kan jedhu irratti mari'ataa qophaa'uun barbaachisaadha. Keessumayyuu kanneen dhimmi majlisaa isin yaachisuu fi dhimma majlisaaf gatii kaffaltan majlisa dakaa hanga gubbaatti sadarkaan jiruuf namni malu akka filamuuf hojjedha. Akkasumas warri aangoo majlisaa irra jirtanis ta'e kanneen gara majlisa hogganuutti dhufuuf fedhii qabdan kallattii kanaan of madaaluun dhimmichi amaanaa fi kan rabbiin birattis itti gaafatamummaa qabu ta'uu hubattanii dhaabbata caalatti fooyya'aa ta'e ijaaruuf gahee seena qabeessa gama keessanii akka bahattaniin gaafadha. Kanumaanis majlisa federaalaa irraa pirezidaantii yeroo ammaa Sheek Hajji Ibrahim Tufaa irraa eegalee hoggantoonni fi qaamoleen majlisaa hanga caaseeffama aanaatti jirtan miseensonni boordii hojii raawwachiiftuu filannoo majlisaa akkasumas qaamoleen filamuuf balbala majlisaa naanna'aa jirtanii fi mana manatti tattaaffii taasisaa jirtan hundi akkasumas filattoonni muslimaa kanneen waraqaa filannoo hin fudhannes ta'e kan fudhattan marti jaarmiyaan muslimoota Itoophiyaa hogganu gahee olitti eeramanii fi kan ati yaaddus bahachuu kan danda'u tajaajila barbaachisaa fedhii hawaasa muslimaa jiddu galeeffate kennuu kan danda'u hoggantoota dhaabbata cimaa biyyaa fi ummata boonsoo akka ta'u milkeessuu gargaaran filachuuf itti gaafatamummaan seena qabeessi gurmuu keessan irratti kufeera. Kanaafuu itti gaafatamummaa keessan bahadha. Barreeffamni koo waa'ee majlisaa itti fufeera. Yoo rabbi jedhe bifuma wal fakkaatuun barruu koo itti aanu kan gahee fi hojii mana maree ulamaa irratti xiyyeeffatuun hanga walitti deebinutti nagahannaa tura. Barreessaan Ustaaz Ahmad Diin Jabal kan sagaleedhaan isiniif jijjiire gurraacha keessan Tafakkur Afrikaa Dohaa Islamic Media.